Allahi wa barakatuhu jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Aamu Free Family akkam jirtu fayyaa keessanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleeyyan akkasuma hordoftoota Aamu Free Family hundi keessanuu baga rabbiin sa'aatii kanaan isin gahe akkasuma obboleettii tiyya kabajamtuu fi jaalatamtuu hiriyaa ta'uu qaalii fi gaarii namaa eenyu badaa namni kun Aamu Free Family maashaallah tabaarakallah baga gammad Tiyya Aamu Free Family baga gammadee alf mabruk congratulations in jedhan Brian Kuti naati Aamu Free Family jira jirtu giraat bagas keessanii amalli rabbiin khairuuf keessaa jiraachisu ni jira Brian kiyya Aamu Free Family hundi keessan bakkuma jirtanitti qilleensumarraan gaara qaxxaamuree bahara addaan kutee nageenyi rabbi isin haa qaqqabu jechuun barbaada. Akkuma san Aamu Free Family baga gammaddee baga rabbiin si gammachiisee baga qabxii firii keetii argiteen siin jedha. الله على ربي خيا الله على ربي خيا يركو بيران كابوسي ما يركوهم كيا بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا وبليان كي هردفتوتا Aamu Free Family الشما هركفوني بقى ربين جراتشي ساعتي كانان اسين جاي سنين جدا هندا ورسقلي كي يدقاي ايقا بليان كي قالني ربهم بديني ديبي دفع جرا النقاق أبا اسين اللي أكا تاتر ربي كي يرى عبديك أبا bakka isin jirtanitti ammallee gaara fi qilleensa qaxxaamuree nageenyi kiyya isin haa dhaqqabu isiniin jecha har'allee qophii bareedduu takka qabadhee dhufee jira. Sunis yoo maali jettan kana keessatti hedduu takka ulfaata jechuudha akka yaadan nama hin taatu. Kanaaf haga rabbina laaffisee viidiyoo isaan na erganirraa walitti hidhee gadhiisaa isin immoo qaamaa qalbiin akka na duukaa turtan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Isaan kun eenyu fa'a akka ta'e na hordofaa gadhumaatitti obboleessa kiyya keessa jira hiriyoota tiyya tan karaa keerii irratti wal barree akkasuma warroonni sagalee kana dhageettanii kanaan dura garee sumayyootaatiif bilaalotaa keessa jirtan warroota haga dandeettii kennatiin garee sumayyootaa keessatti wajjin hojjetaa turre sagalee isaaniitu as keessa jira viidiyoon bayanii mul'atanii as keessa jiranii akka haga dhumaatitti na hordoftan jaalalaa fi kabaja obbolummaatiin isin gabbalayyan kiyyaa obboleettiiwwan tiyya kana jechuudha bifa walalootiin isaan simadha haguma wallaala kootitiin. Sister seenaa YouTube isillee as jala kaayaa akkana simattanii maatillee taataniif abdii guddaa isinirraa qaba. Sister seenaa welcome siin jedha koodee oluma seenaa anaa dhufu siin jedha sistoo kootaniin akkaan jaalladhu tafaddaliim waan harkaa qabdu kennadhu siin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Aamu Free Family akkam jirtu fayyaa keessanii nagaan kiyyaa gaarreen laggeen qaxxaamuree amantii kutaa osoo hin jedhin isin haa qaqqabu nagaan rabbii isin haa baay'atu baga jiraattanii isiniin jedhaa eegaa har'aa sababni fuula keessan duratti argamee fi Aamu Free Family ulagaalee yuutuubii guuttee moonii taatee jirti gammachuu obboleettii xiyyaanatti dhagahame kana ibsachuu fi isillee jajjabeessuu fi fuula keessan duratti argame jechaadha. Egaa congratulations habiibtii baga gammaddee baga as geesse baga firii dadhabbii hojii keetii argitee siin jedha. Ammas jabaadhu cimii gara fuulduraatti deemii. Rabbiin si faatumsu kana olitti hojii bareedaadhaan carraa gaarii si hawwaa siin jedha nama fuulduratti guddatu rabbiin si haa taasisu. Egaa warroonni akkasii hundumtuu warri sadarkaa kana geettaniis baga gammaddanii warroonni irra jirtanis rabbiin isin haa tumsu cimaa hojjedhaa waa yaaddaniitti gahaa isiniin jedha. Gammachuuma natti dhaga'amtee ibsachuu fi asumaan naaf jiraadhaa khairii keessa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fatituu Islamic Center ijoollee garee sumayyootaatiif bilaalutaa keessaa wajjin hojjetaa turre keessaayi ahlan wasahlan hiriyaa tootan karaa keerii keessatti wal barree tambayaa bu'ii hedduu keessa waliin dabarree an haa dhufu siin jedha baga mana kootitti wal agarree siin jedha hayaati. Bismillah alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jalatamtoota obboleeyyan kootii naati am free family jira jirtu giraatti bagas keessanii amalli rabbiin keeduuf keessinaa jiraachisu sinin jira obboleeyyan kiyya. Akkasuma obboleettii kiyya kabajamtu jalatamtu am free family baga gammadde congratulations sin jedhee jira. Obboleettii kiyya gammachuun kan kee gammachuu kootii baay'ee tokkoon gammadee baga rabbiin bu'aa firii keetii si argachiise si agarsiise illee sin jedha ramna uummata fuulduraaf illee akka mancimeetti fuula rabbiin si haa taasisu. Akkasuma obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo aamu firii jannataa aamu firii faamilii soorii kophaa ofii asiin geenne akkuma wal gargaartee mixiin laga citina sana qarqaarsa rabbiitii gaditti sababa keessan as keessa jechuudha. Osoo isin jiraachuu baattanii osoo isin cinaa dhaabbachuu baattanii isin as ga'uudhaaf ni cinqamti. Sababa kanaafuu sababa keessanii rabbii gaditti isin faana jiraannan isin faana tarkaanfannan as keesse akka obboleettiin keenya kunillee cimtuun nama akkamii akka taate ibsuu hin danda'u dhugumatti. Nama waan qabde tokko galmaan ga'uudhaaf muddamtuudha. Nama waan qabde tokko hanga galmaan geessu ariifattuudha. Goobazii namaati. Sababa kanaaf jamee keessatti rabbiin immootu bu'aa firiisi argamsiisee fi jira baga gammaddee gammachuun kan kee gammachuu gootii maburuuk siin jedhee jira. Dhugumatti gammachuu kan kee akkam jedhee akka ibsu hin qabu. Akkasuma ilmaan Oromoo immoo isii wajjin ifaajjanii isii wajjin taa'uudanii jettan hundi keessanuu baga gammaddanii baga bu'aa firii isii argamsiistanii jaalalli kun jaalalli isii qofaa miti. Keessanis kennas kan isiitis kan Oromoo hundaati jechuudha. Akkasuma immoo aamuudhaaf dhaamsa tokko dhaamuu barbaada. Jaanala kana gaafa bantu karoora wayii baastee banti jechuudha. Takka ilmaan Oromootti fayyaduudha irraa fayyadamuudha. Lammaffaa immoo akkasuma waa'ee diin ofii irratti barsiistee irratti gadhiistee dhaloota ofiif dabarsuudha jechuudha. Sababa kanaaf malee rabbiin hojii kan galmaan siifaa ga'u nama mootu dhaloota dhufuufillee hojii gaarii hojjetee hojii bareedu hojii boonsaa hojjetee galma ga'u rabbiin si haa taasisuu siin jedha obboleettii kiyya si jaalladha si kabaja. I love you. Amma immoo obboleessa kiyya na wajjin hordofan isiniin jedha. Madri anatu sarara guddaadha isatu narra guddaadha isinutti murteessaa mee quttisuu kiyya bu'aan gafa kiyya. Anaa dhufu siin jedha obboleessa kiyya gaarii sinaaf haa qusatu kaaliqul jabbaarii. Anaa dhufu siin jedha obboleessa kiyya gaarii sinaaf haa qusatu kaaliqul jabbaarii baga nagaan dhufte siin jedha yaa akhil baxalii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota aamuu firii faamilii hundi keessan bakkuma jirtanitti qilleensumarraan gaara qaxxaamuree bahara addaan kutee nageenyi rabbii isin haa qaqqabu jechuun barbaada. Akkuma san aamuu firii faamilii baga gammaddee baga rabbiin si gammachiisee baga qabxii firii keetii argiteen siin jedha. Akkuma aamuu firii jettee moggaafatteetti baga qabxii firii qabxii keetii argiteen siin jedha. Akkasuma Oromoon aadaa wal gargaarsaa aadaa wal deeggarsaa qabna waan ta'eef aadaa saniin warroonni si deeggaranii bakka kanaan sigaan hundi isaaniitis baga gammadanii namni tokko namaa wajjin eega yaade eega namaa waliin ta'aa gammachuu namaatiin eeggata. Warroonni si deeggaranii si waliin asiin ga'anis baga gammadanii jechuu barbaada. Irra deebi'ee ammas baga gammaddeen siin jedha. Haaluma kanaan haalli wal deeggarsa keenyaa kun akka uummata Oromootti jechuudha. Keessaa alaan bakka jiru hundatti uummanni Oromoo wal deeggaraa aadaa wal deeggarsaa qabna. Aadaa wal deeggarsaa kana akkanumaan itti fufuu qabna. Hundi keessan bakka jirtanitti osoo addaan hin cinnetti ammas warroonni yaada akka isii kanatti itti yaadaa jirtan hundi keessan galmaan rabbiin isinii haa ga'u. Isiifis gammachuu of duuban deebinee du'aa akka kadhattaniin barbaada. Akkasumas hundi keessan warroonni yaadaa jirtanis kan immoo tiyyuu banattanii dalagaa jirtanis qabxii keessan rabbiin qabxii ol'aanaan isinii haa ga'u. Jabaadhaa wal jabeessaa aadaa wal gargaarsaa kana hangatinaa aadaa wal gargaarsaa kana
sirriitti cimsuudha qabnaa bakka jirru biyya keessaafis biyya alaatiis ta'ee iddoo hundaafuu wal cimsine wal deeggarsaan galma tokko wal ga'utu barbaachisaa isiniin jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota kiyyaa jalqabarraa kaastanii waan haga ammaatitti na wajji turtaniif hedduu takka galatooma jazaakumullahu khayran isiniin jedha. Fatiituubii fi seestar seenallee liinkii isaaniitu bakka jala kaayaa obboleeyyan kiyya dhaqamaatii tayaafin isiniin jedha. Jajjabeessa manni isaaniillee hedduu takka bareeda. Obboleeyyan keenya yoo wal qabaanne malee bakka kamuu gahuu hin dandeenyu yoo wal gargaarre malee jechuudha. Kanaaf bakkuma geennetti tuffannee wal bira hin tarru wal haa jajjabeessinu maatii walii haa taanu koomentii babbareeda walii kennee hamilee wal haa jajjabeessuun isiniin jedha. Garuu alhamdulillah amma dammaqaa jirra hundi kennayyuu galanni rabbii hin badini. Kanaaf akkuma dura itti fufetti hamilee walii ta'uu fi wal jajjabeessuun like share subscribe walii goonee yaada babbareedaa walii kennuu fi yoo waan hin taane irra jiraanne irraa wal dhorgine waan ta'u irratti wal jajjabeessuudhaan haa deemnuun isiniin jedha. Guddaa galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti tika rabbi keessa naa tura rabbiin nagaan gammachuu walitti nu araruun isiniin jedha. Jabadhaa wal jajjabeessaa warroonni yuutuubaroonni reef lafaa ka'aa jirtan anuyyuu namoo reef lafaa ka'aa jiru hamileen isin hin cabini. Obsa baay'ee nama barbaachisa wallaahi obsa baay'ee nama barbaachisa. Waa hunda namarraa kaafatan sabiskiraayib yennaan sa'aatii jennaan nama irratti obseetu jechuudha. Bakka guddaa mana nama kana keessattuu waan silaa yookaan osoo biyya teennee hirreeyne obsuu hin dandeenye obsaa jirra waan ta'eef kuni obboleeyyan keenya kasaaraa wahiin qabu jechuudha. Kanaaf hin hifatinaa hin dadhabinaa jajjabaadhaa wal jajjabeessaa isiniin jedha. Galatooma tika rabbi keessa naa tura.